warra jira barbaada. Waaqayyo waan dhiiga deebisee yeroo nama barbaade waldaana keessa. Dura bu'aa osoo hin taane, dura taa'aa osoo hin taane, dura deemaa barbaada Waaqayyo. Nama dura bu'ee hojii isaa hojjetu barbaada. Nama dura bu'ee itti mana isaa deemu barbaada. Kanaaf Waaqayyo isin keessaa nama argateera. Waaqayyo isin argatu jedha. Ni walitti maa Waaqayyo keessatti ni walitti jira maal? Jedhanii dabalatti maal tokko? Hallelujah. Ni walitti maa Waaqayyo waan dhiiga isin ijaaru barbaada jedhanii tokko. Jedhanii dabalatti ammas. Har'aa kaasee miilli kee lafa qajeelaa malee lafa sameeraa hin ijaarsin. Wanti ittiin jireenyi namaa gara qajeelummaatti adeemu, wanti ittiin namni waan gaarii yaadu, wanti ittiin namni waan gaarii hojjetu afur qulqulluu duwwaadha. Namni afur qulqulluu keessa guutuu inni ijaara malee hin jiru. Namni afur qulqulluu keessa guutuu maal godha malee maal godhu jedhu inni ijaara malee hin jiru. Ijaaraan tuh digar, me jalan aja kan juga. Pakai mau bebu, karena mana du? Ini apa tu? Pakai nama berbat. Biro kisah nama berbat. Lepas lepas kisah nama berbat. Wajah kisah nama berbat. Arame, Waaqayyo warra si eebbisan duukaa eebbanta. Amen. Namni kun afur as keessa yee jira. Viizaan hojjetamee biyya laamuudhaaf. Amen. Kottu nyaattu. Isa akkasii humna Waaqayyo. Akka faarfataa tokkotu Amaariffillee giddina dhufte yoo isa jedhamu deemu sobeeffadha. Faarfataa mallasee arga ufa mallasee asfaa mallasee namaa agalgiloot lene sitorogam je sedih dia memang besok kubat sayur benor kubat no ini lagi kayak gini biyan sore besok tadi jeruk jerat di nama tadi Waaqayyo afuri saya juga bayi kayaknya untuk tiga afur Waaqayyo kamu afur kalau lu kisah bude lu kisah garu ini kamu beri tiga dari ini kamu beri tiga dari ini kamu udah tiga dari nah Waaqayyo kalesa pula Waaqayyo tu fela pakai arah boleh kan baru garu Waaqayyo terapi saya cendura kasih sofa beredar kau jilbid di Waaqayyo nama berbat, namatti waan qajeelaa hojjetu, namatti waan jaallatame sirreessu, nama keessaa haala isaa ulfina Waaqayyo mul'isu, nu keessaa nama barbaada Waaqayyo. Waaqayyo akkasii gaaf tokko uumama kanaaf lama lakkoofsa tokkorraa kaftee ilaaltan nama Abrahaam jedhamutu jira. Abrahaam kuni Waaqayyo sanyii keessatti dhalate abbaan Taaraan namni jedhamu sun wanta qajeelaa Waaqayyoon jaallanni hojjeta gadi ta'eef Waaqayyo immoo garaa isaa keessatti biyya haguu argee gadi ta'eef garaa isaa keessatti lafa haguu argee gadi ta'eef Waaqayyo gaaf tokko nama kana baduu isaa hin barbaanne gadi ta'eef wanta isa balleessu barbaadu keessaa haqaaqee baafate Waaqayyo. Yaada isaa kana Abrahaam yeroo mana qofa duratti hiyyeessa miti qabeessa. Waaqayyo eebbiseeraan horii qaba, qe'ee qaba, maasii qaba, jireenya qaba, wanti itti irratti hin jiru. Garuu Waaqayyo gaaf tokko wanta qajeelaa isa barbaada. Mee qooddamu isa yoo ifattee taa'aa jirtu sana keessaa dhaabamee tokko. Isa yoo ifattee taa'aa keessa. Jedhanii dabalaa jira qooqa uumaa. Isa yoo ifattee taa'aa keessa. Hin baata dhiyoota na dabalaa jira. Hin baata dhiyoota. Malu yang terjadi. Jadi kalau kita ini bekerja, garu Waaqayyo imbe,
Garuu Waaqayyoon hin beeku. Waaqummaa isaa hubatu. Gaafatu Waaqayyo jedhe. Ameerika utuu hin yaadin utuu isa bukeessa qabaatin Waaqayyo isa waaqa. Sina waamu Waaqayyo. Ameen. Mee Waaqayyo nama waamu jedhanii balaa malu. Hin waaqa waaqa. Hamma Waaqayyo maamnetti Abrahaam namni isaa keessa jiraata. Biyya isaa keessa jiraata. Maatii isaa keessa jiraata. Hamma Waaqayyo maamnetti mandara isaa keessa jiraata. Mandara Waaqayyo keessa jiru. Hamma Waaqayyo maamnetti biyya isaa keessa jiraata. Biyya Waaqayyo keessa jiru. Hamma Waaqayyo maamnetti jireenya magaalaa jiraata. Jireenya Waaqayyo keessa jiru. Ada bodi Abraham jadi waan. Abraham jadi gafamu Waaqayyo waan sadii keessa tabaasa. Tokko lammii isaa keessa tabaasa. Lama biyya isaa keessa tabaasa. Sadii maatii isaa keessa tabaasa. Akka waliin jettan lafa Waaqayyo si barbaadu sanaa dhaanii mee tokko. Lafa Waaqayyo si barbaadu sanaa. Dhaquu barbaadda yoo ta'e dhaanii tokko. Qaama kee waan osoo hin taane dhaanii. Qaama kee waan osoo hin taane. Yaadaanis fayyadee mee dhaanii tokko. Yaadaanis fayyadee. Namoonni baay'een qaama biyyaa waan yaadatti taphan. Akka warra hirtii dhaabanii san qaamni isaanii eessa jiru? Karaa jalqabe. Yaadi isaanii hoo? Ilaamee lafatti abjuun keessa dhumaa jiru. Maal sabi kun ameen jiru Waaqayyo. Lafatti mul'anni kee dhumaa jiru. Lafatti hafuurri kee nyaatamaa jiru. Lafatti gara booddeetti adeemaa jiru harka Waaqayyo si baaseera. Mee iddootti Waaqayyo si barbaanne hin baata dha dabalaati. Iddootti Waaqayyo si barbaanne hin baata. Jiraani dabalaati way fayyade dabalaati. Iddootti Waaqayyo si barbaanne hin baata. Eenyu lafa Waaqayyo jedhu kana kan dhaquu barbaadu. Akka jedhe Waaqayyo har'aa kaasee yaada kee keessa si baasee yaada koo keessa si galfadheera meeshaa koo godhanii si hojjete si jira Waaqayyo. Meeshoo namoonni yaada Waaqayyo keessa jiraachuu barbaadan. Yaada Waaqayyo keessa jiraachuu barbaadan. Ameerika. Waaqayyo gaafa Abrahaamiin mana abbaa kee keessaa bahitti jedhe qabeenyaa abbaa isaa dhaaluu keessaa baasiseetu qabeenyaa maatii isaa dhaalchisuu keessaa baaseetu qabeenyaa Waaqayyoodha. Utuban abbaa isaa jiraate kan inni dhaalatu. Kan abbaa isaa dhaalatu. Waaqayyo kan abbaa isaa keessa baasee kan isa dhaalchise. Ameen. Ergaansi qabamee jira qaba. Ati dhaabbadhu waa'ee kee hojjetan jira si jira Waaqayyo. Ati dhaabbadhu waa'ee kee waan mijeessan jira si jira Waaqayyo. Ati dhaabbadhu waa'ee kee waan mijeessan jira si jira Waaqayyo. Ergaa lafa itti rakkifame diksi wajjin isa boo barbaade Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf egaa afur qulqulluun wanta ogummaatti nu guddisa. Wanta gaarii hojjechuutti nu guddisa. Afur qulqulluun keessa keenya jiru kun ganaa dhufee nu guutee abidda boo'inyatti boba'ee abidda wajjin irraa lafadee kufee guutaman jedhina. Namni gaafa Yesuus Kiristoos ta'anii guutama. Inni guutamne furaan garuu kennaa. Gift. Kennaa sun immoo gosa adda addaa of keessaa qaba. Egaa yoo iltu dubbate afur fakuu haaraa keessatti immoo hojii afur qulqulluun hojjete Yohaannis 15 deebii yaaraa argattu. Waa'ee gooftaa Yesuus dhugaa. Waa'ee gooftaa Yesuus dhugaa. Yesuus Kiristoos akka jedhe dire dhugaa baatu taate. Ameen. Yohaannis 15 deebii yaaraa. Lama, kakuu Waaqa keessatti hojii fudhuun dubba hojjetee nama gara dhugaatti geessa. Sabun wali unatti mangal gimana? Mintee akkuma gimana jedhama. Kanaaf nama qalbii dirrachiisa. Nama maal godhan jedhu? Nama qalbii dirrachiisa. Afur qulqulluu kana. Akkasuma immoo nagaaf jireenya kenna jedha. Roomaa 8:5. Nagaaf jireenya kenna. Goolamicha keessa jirudha. Namni afur qulqulluu mana isaa buufate. Ameen kaa. Yoo nyaates yoo nyaannes kan isaa nagaan irraa hafa. Amma namoonni tokko Yesuus Kiristoos የትዳር ራስ ነው እንጂ መታ ማለት መታ ጋር ይላል እንጀራውን ማን ይዘጋ ባባደ በቃ መታ ወዳቲ መታ ጋር ይላል ሲጀምር
Inni akka jirtu ta'ee jireenya keenya keessatti manni keenya keessa goolama qaba yoo ta'e, walii galtee jiru yoo ta'e, nagaan jiru yoo ta'e, wal jaallachuun jiru yoo ta'e, boqonnaan jiru yoo ta'e, gaarii walii gaaruun jiru yoo ta'e, Hafuura Qulqulluun jireenya keenya keessa jiraachuu dandeenya. Maayyitan sintuu keessa jiru malee ni jira. Sintuu keessa jiru malee ni jira. Maayitanaan hin ajjite hin soofne jedhee sin iseen jiru. Gaafa balleessin nutu keessaa gaafa yaada garaa ga'ee darannu akkuma sagalee Waaqayyoo gara yaada gara dirannaatti fide jedhee Roomaa 8 namarra kaa'ee jiru. Gaafa yaada garaa ga'ee darannu gaafa qalbiin jiran immoo nu haaressee hojiidhaaf nuti fayyadamu. Malee gaafa ni sobdee badee gaafa ni walgoone badee gaafa biraa mana ofii nuti hin al tokko dhufa. Ameen. Afurichaa maal ta'an jechuudha? Caa amma mara kata dari caa Paul sampai sini yo mana aku tadi kata balik pada misalnya ayo tafa yeroo yakin untuk kesalahan meleni lu sini gama lu yana da lagi internet dia beli mau atau aja kana dia ega afur perlu jadi ini bisa geda kau geda itu toko namanya lagi cuma gara Kristus pakai itu bisa gara pakai itu dia gara Kristus fakkat itu bisa. Gara nama, gara pastri, gara balut, gara kesini sultane. Afur pun perlu mereka. Gara Yesus Kristus fakkat itu, gara Yesus Kristus ini. Kemana? Ajaran mana? Amana? Gara itu cura. Yare gara kesini cura. Gara Yesus Kristus ini fakkat itu nunggu dia. Isana mafamo afur pun perlu kesini jadi rayote. Yero udah mana kesini rayote. Daru mamale hampir nanti Yesus. Amin. Amin. Bisa lihat. Amin. Amin. Garu mamale hampir nanti. Wakai waktu muda deh male. Abi ya ni. Be ya anak ada itu. Ya anak. Aku masih tendang deh sama wakai yo. Aku masih tendang deh. Mari ofisa gari ya tidak garu makan beham. Ofisa gari onde tu gari macam beham. Nando orang wakai sudah tadi, afur wakai ada. Amin. Mana kisah bijam fai nama di Yesus fai naga nama kan naga lu. Amin. Yesus Kristus muftar. Amin. Jirenya kaje umat tu bisa. Gara kaje umat yang muda tu, barang dia masukta, gari onde dia masukta. Yesus Kristus siapa muda? Oh Yesus Kristus wajib tuna. Gara Yesus Kristus ada muda dia muda. Ya ada wakai yang kesejahteraan tuna. Gara afur, gara Yesus Kristus itu kacuti, afur pun perlu mundur di sana. Karena bukan sebuah wakai. Erga gofta Yesus Kristus ini fayda tadi, dubukesan. Faisal dubukesan fayda tadi, gua tadi. Ade majalah tadi. Dia mulai kisah wakai itu dimanfaatkan. Mandira kisah dimanfaatkan. Biar kisah dimanfaatkan. Ofis kisah dari dimanfaatkan. Yesus Kristus ini, yeroo ni gooftaa fudhannu, yeroo ni gooftaa qabnee fi yeroo ni gooftaa fudhannu jireenya nu jiraannu baay'ee gaariidha. Yeroo kamii dhaqaa lama dheedhi. Sabi ko inaasumii. Yeroo kamii dhaqaa lama dheedhi jedhe sama Waaqayyoo. Yeroo gooftaa fudhatan miti. Moo yeroo gooftaa qabnu dhaqaa lama dheedhi jireenya keessa. Mee yeroo gooftaa fudhannee dhaqaa lama dheedhi jedha dubbataa. Maafakkan ada. Allah afurku banyak kan fakkan turba. Sanyi sahabat di rawa Yesus itu. Tarulah korban. Karena di mana sudah? Allah kasih maka Yesus Kristus dengan lupa izinkan kami menerima kesedaran harga. Wakai yang bakat tidak mana itu. Wakai yang jauh tidak mana itu. Wakai yang itu sama itu. Garu nama jarak bukan doa. Sebagai uruan Nabi, salah satu uruan Nabi, sedikit suruhan Nabi. Bijuan wakai yang sedangkan juru, dengan jaga. Wakai orang yang saling jadi biar ini apa?
jecha, maaliif guddate jecha, maaliif darbe jecha, maaliif nyaate, maaliif dhufe. Gaarummaa walii dubbachuudha, hammina walii dubbanna baay'ee. Kanaaf jireenya fuula keenya gadi bu'aa. Bakka namuma jiraayyuu duunee taanee waldaa keessa hin jedhamu. Waaqayyo gosa akkasii barbaada. Akka nu kallattii hundumaa gara ilma isaatti kan guddatu barbaada. Ni walitti waaqayyo akkatti guddatu barbaada waliin jala balaadha. Waaqayyo akkatti guddatu barbaada. Jiraayyuu balaadha waaqayyo sodaadha waaqayyo akkatti guddatu barbaada ni balaadha. Waaqayyo akkatti guddatu barbaada. Kallattii hundumaa. Namoonni tokko tokko waaqayyo ergaatti dubbata. Ergaan yoo kan hunda yoo garuu utuu isaa akka isaan nyaatin waaqayyo sobee waaqayyo dubbanne waaqayyo isa dubbate raawwachuudhaaf garaa isaa barbaada. Dhimma dubbii koo dhimma jaajii koo dhimma suufii koo dhimma qabu. Ilaame namni garaa keessa sirrii ta'e abiddi garaa bobaa isin garuu nagaan keessa irraa baata. Ameen. Ameen jedhamu ni godhu. Ameen. Ila namni garaa keessa jiru maate namni gaarii malee hammina qabu. Ila ganaan dhaloonni walirratti kaanii walii fidu kan kee garuu nagaan eegamaa dha. Ameen. Namni amantaa duwwaa raasa nagaan koo eegamaa jira dubbana malu. Nagaan koo eegamaa. Kanaan dhibii nagaa tokko nagaa tokko jedhoo yoo dubbate irratti karaan hin jiru. Nama too walii garaa hin jiru nagaan tokko lafa nagaan jiru Yesuus jira. Nama wal jaalachuun jiru Yesuus jira. Nama walii gaara jiru Yesuus jira. Kunoo garaa nama hundumaa keessa badeera. Ameen kaa. Har'a garaa waaqayyo jaallatu sii balaasamuudha. Jira. Waaqayyo gade. Namoota abbaa manaa ta'anii waliin hundanii as keessa nama sadii jiru. Guddeenillee maatiin leeqii sanii kan gara babaa. Isa akkasii afantaa mul'ataan fayyaa abaloota kan jedhaman himaa qabu. Yesuus Kiristoos jireenya. Ameen. Yesuus Kiristoos nagaa. Ameen. Yesuus Kiristoos jireenya namaa laata. Ameen. Yesuus Kiristoos fayyisaa keessa fudhatanii toote har'aati. Ameen kaa. Ameen. Nagaa keessa deebisa. Waaqayyo waan sitti fannaa irraa akka sirraa mala. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf namni afur qulqulluun jireenya isaa keessa jiru wanta inni harkaa qabu hundumaatu milkaa'a. Ameen. Wanta inni harkaa qabu hundumaatu maal ta'a? Milkaa'a. Nama afur qulqulluun si keessa jiru bakka oolaadha jedhamee eegamu eeguun si baasa waaqa. Ameen. Eewu nama maalu. Eewu nama nujee harka isaa wal kaasuma si eebbisa. Har'aa kaasee simiti kan dursee dura keenya waaqayyo dha ta'uu jedha. Ameen. Simiti kan dursee haala keenya dura waa si mijeessu waaqayyo dha ta'uu jedha. Ameen. Ameen. Har'aa kaasee qorumsa ni yaadu filatti si geeddaree. Ameen. Okay, waaqayyo waan itti mee dhumarratti kan nama tokko arbii tokko dhaqariitu si keessa jira si jiranii ammoo utuu dhala mul'atti mee qabu dhumarratti mee dhaqarii si keessa jira si jiran baay'ee adda addaa yoo fedha keettee booddee taphii si kan waaqayyo si keessaa qabu barbaada. Ameen. Namni akkasii arkee baase dhaqarii si keessa jira si jiran dafii dachumatti arkee baase daf akkuma kee ofuun dhaqarii si keessa jira si jiran barattee kaadhii kana keessa jechuudha. As ol kee. Okay, sekarang kayak gini. Banyak tidak. Lepas sakit sih lah. Foto me, kita tuh kodin ke sana. Waktu itu aku tanya ni. Fik kan? Fik me. Interview na jadi baru kulut. Amerika. Amin. Kamu dah asi untung di rumah kayu susu juga. Amin. Okay, apalah berita? Jelas. Formani sama ni macam. Balik kan buat bisa. Artinya tiga magal tuh. Kisah rumah tadi, Amerika. Amin. Sudah gambar dah, masa kata sudah. Akhirnya sudah gambar tu, Humna Yesus itu kisah biar jangan malah tu. Humna Yesus itu kisah jigera. Dupina mesti sama wakil. Akhirnya kita maka Yesus itu yang ayat. Maka Yesus itu. Gana makana kasih ayat. Gana makana kasih. Humna kan hari kan ayat. Humna Yesus itu yang ada. Kisah berkuasa sendiri ada. Kisah sendiri. Amin. Kau tu Ustaz tu, biar kau tidak lagi berhenti sana. Akhirnya kan wali tiba, wakilnya wali fojilah je lah, gambar wali je lah. Akhirnya wakilnya, nama orang orang kamdenis, nama orang ini apa kamdenis? Fantasi gode, warna si gode nanti saya akan gue itu cekak sendiri.
isaaf ta'aniif waa'ee namoota 17tiif biiroonni keessa galee alangaa hin kaafne hin jiru. Ameeka. Nyaata keessa naasa waaqayyo jiraame banamara. Waa'ee koof jiraame yaate. Jalloota reebu qabadhaa yaate. Ati isaa ta'e malee. Ati isaa ta'e malee. Wanta binaataa jettee yaadne siiti argaa. Yesus Kristus namoota cimaa gatiidheef yeroo baay'ee bakki gatiidhee deebi'a. Kana booddee namichi tokko waggaa 40 karaa dura taa'eetu horii kana taatu jedhe. Warri biyya sana keessa jiran horii kennuu malee fayyina kennuuf hin dandeenye. Har'a ati utuuti nama biraa hedduu, ati utuuti fira kee hedduu, ati utuuti lammii kee hedduu, inni toora jireenyaa keessa dabarsu ilmi waaqayyo rakkina kee irraa adeemaa dhufa jedhe. Illa keessatti wanta raasa waaqayyo rakkina koo irraa adeemaa dhufa. Namoota hamma yoomitti jedhanii boon namoota manatti ijaarii ilaalu fi qabanaan. Ila ameen jedhe wayifaan jedhe lafa mara. Natti dubbatee argeera. Natti dubbatee argeera. Gadi baatee qaban adeemti. Waggaa irratti waan ana keessa nama tasii jedhanis. Abbaan isaa hojjetatti maadhaam saaxiitii keessoo hin haasa'amu. Harka keessa nuu kaasa waaqayyo naatu waliin jira dubata mala. Dubata mas waaqayyo naatu waliin jira dubata mala. Dabala haade tajaajilli kee dabala haade nagaan keessa dabala haade guddinni keessa dabala haade wanta jireenya keessa nabaala dabala kuteera biyyaatti citeera dabala jedhani kana sirraa jedhani malee sirraa citeera maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbadha otooti mana namaatti hedduu galanii haara mana kee kadhadha ilaa mana waaqayyo wal bira jadi mungkin satu bayi, wajah anak tunda lagi, sedikit misra Tuhan si bagaimana memakai Yesus. Oleh karena mau coba, ila wajah tunda tu sampai misra Tuhan ada gaya. Akas semua orang di sana yang sabar deh, dapat kiuan nade, sedikit satu bayi, akhirnya pakai Tuhan yang kecil, misra Tuhan aja ada gaya, cinta gaya si sana. Silki sana itu, umpun jeru, amam deh. Arkat tiga bala.
salphina miti waaqa hundatti meera saanto baatti illee argama dubbadee arguu kan ture saantu dhiyoo dhufe ergaa kee dhiyoo si kaasu. Waaqayyo natti dubbata ayyaa samii jira saba waaqayyo. Hammati amantee hammati fudhate sii ta'a. Akkuma mana isaanii misiraachoo galu mana keessa misiraachoo haala galu jira. Wanti namni kun dhagaanu maqaa Yesuusitti salphina osoo hin taane doo osoo hin taane jireenya mucaa kana haa ta'u fuyyee. Jarrillee lafa sabnaa siirgee ati immoo lafa ulfinaa dhaabatta. Namni dhiibbaa sitti baay'ate ergaan kun hundeeti achi darbatanii as darbatanii lafa eebbaa keessa si baasu jira. Inni kun isa guutee beekudha. Isa rakkanaa haaftaa isa miidhamee jiruuf ta'a. Isa dhiibamaa jiruuf ta'a. Waaqayyo haala sii biyyeessaa jira. Waaqayyo kiisii hojjetaa jira. Waaqayyo waa sii gochaa jira. Warra si dhiibaa kanaan hin baay'ee ofirratti si galcha jira. Asirratti gurra isaatti jiru badhaa. Isarraa dhiibamtee toluu galtee argamtaraani. Maal akka namatti hojii dhugaa waaqa jiraata. Jiraanii wayii kan jiru. Namni akkasii jira. Namni akkasii jira. Jabina keetii miti jabina humna waaqayyooti. Dandeettii kee miti dandeettii sagalee waaqayyooti. Aangoo kee miti aangoo waaqayyooti. Cabjee naftu naftiree nama tole. Nama waaqayyooti. Nama sadarkaa qabaa cabjee naftu cabsitee dabartanii. Jiraanii dabalaa gammas. Namni sadii dafee jedhamutti waan qophaatti galaan hin balbalatu. Nama dabalaa jedhamas. Sadii dabalaa dabalamas. Nama sadii eebiif ta'ee ta'ee. Dargaadha. Kana baluu abaluu jechuun isa malee gubannaa kana sirraa dhaamsee waan boqonnaatti si galchee ganamaaf galgala gadi maqaa koo eebbistuu godhe. Namni sadii ta'ee ta'ee. Waaqayyo waan coollagaa mana keetti gadi baaseera. Har'aa kaasee wanti waaqayyoof hin taane mana kee keessatti argamu. Namni amane naasee deemuun ishee mala. Isin eebbisuun akkuma kaasaa guyyaadhaan guyyaatti waaqa isinitti gammadu. Dabalaa qabeenyaa na tokko biyya keessa mandara keessa si baasee nama eebboo waaqayyo naalu si godheera. Waaqayyo inni Abrahaamii biyya keessaa baasee maatii isaa keessaa baasee biyya keessa galchee eebbatti baase. Haaleluyyaa. Ati dhaabadhu waa'ee kee waan hojjetaan qaba si jiraata waaqayyo. Har'a miidhama sitti malaara tuffatamti malee har'a gadi qabamti malee waaqayyo bara naannessee baroota naannessee guyyoota naannessee sirratti immoo aangoo kan mul'isee waaqayyo. Miila kees mul'ata kee lafa eebbaa dhaabeera waaqayyo. Yesus Kristus gaafa inni karaa sarara darbu namichi tokko dhaabatee fi eeyyota siin darbaa namicha gaafannaan yoo jedhanitti man Yesus ilma Daawit ilma Naazireet Yesus nama Naazireet ilma Daawit asiin darbaa jira. Isatti mee sana namichicha mee sana baaba eebbisu. Fuuldura si badalaniira. Tunni moo tokko asiin darbaa jira namichi niyya. Kan namichicha fayyisee kan namichicha kan inni fayyisoo batee namichi. Warra ifatan keessa warra isaan dubbatan kaasudha. Ilaahi kan si qabu. Warra sanatti mari'atan keessaani nama sii kaasee si miibisee jira. Adoo ergaan nagaa jira. Warra ta'anii salphina kee odeessan keessa warra ta'anii bal'isa kee odeessan keessa warra ta'anii gubaatii odeessan keessaani nama sii kaasa sii jedhee. Dua itu kawanan. Lah ayat amamu naman bala dua ya. Naman dua irra sufe. Ila wanti mo ita akero yon tayo.
keessa Yesuus wajjin deeman namicha maal godhan jedhe? Inni fana jedhama. Inni fana jedhe. Namichi garuu maal ta'e? Rakkatee. Nama rakkattee yaadduuf. Nama ofiisin nageenyeef. Nama yoo dubbattes kan kennu baate Waaqayyo har'a iyya keenya geesse. Ameen. Hunda kan jiru waldaa geesse. Waaqayyo har'a iyya keenya geesse jechuudha. Ameen. Inni fana jedhe gaafa himatan namichi jala taa'utti caala. Maal ta'e? Gaafa rakkinni gammaatu namichi booddammaadha.